Aishama akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo hordoftoota kiyyaa guyyaa irraa viidiyoo kan biraan dhufnee jirra. Guyyaa irraa kan waliin ilaallu baay'een keessan koomentii keessatti na gaafachaa kan turtanii waa'ee dipaartimentii meedisiiniidha jechuudha. Viidiyoo kana allamaan takka riyyoo tokko wajjiniin hojjedheen ture. Garuu ammallee further detail information waan barbaadaniif tokko lama jedhee ulaagaa isin barbaachisuutii kaasee hanga eebbifamtanii baatanii eegga eebbifamtanii baatanis maal akka taatan tokko lamaan hanga dhumaattis isinitti himaa. Egaa kan nan beekne an barataa meedisinii waggaa 5ffaadha jechuudha. Informationii kana namarraa qoradhee osoo hin taane ofii makoo waanan beekuun isiniif qooduuf dhufee jechuudha. Kanaaf egaa meedisinii galuudhaaf ulaagaa akkamii barbaachisaa erga seentanii immoo waan akkamii isin mudachuu mala meedisinii eebbifamtanii baatanii immoo maal taatu egereen keessan maalii kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Gara viidiyoo keenyaatti osoo hin seeniin wanta akkan isin gaafadha. Viidiyoo kana like subscribe gochuun na jajjabeessaa. Daraa keessan like subscribe isinii guttan jira like subscribe waan gootaniif guddaa galatoomaa. Sababa isaas isin sekendii takka fayyadamtanii viidiyoo kana like subscribe yeroo gootan anaaf hamilee guddaa naaf kenna. Akkasumallee viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u waan ta'eef viidiyoo kana asumaan like subscribe gochuun eegallu. Egaa chaanalii kana irratti wantoota bu'aa qaban barattoota yuunivarsiitii haa ta'u elementary haa ta'u dargaggoota keenya kan ilaallatu information ijoo fi waayitaawaa waan isin fayyadan waan egeree keessan tumsan isiniif qabadde waan dhufuuf ammallee viidiyoo kana like gochuun subscribe gochuun share gochuun hiriyoota keessaniif na jajjabeessuun dagatina. Egaati kallattiimaan gara viidiyoo keenya guyyaa irratti dabarra. Yeroo baay'ee egaa barataa cimaa gaafa taatan elementary irrattis haa ta'u kutaa gadiitti ijoollummaa keessanitti maal taataa jedhee namni isin gaafa gaafatu maatiin keessanillee haa ta'u doktara, injiinera, paayileetii wantoota kana fakkaatanidha jechuudha kan jettanii. Innaa egaa doktara ta'uun egaa ulaagaa mataa isaa danda'e gaafata. Paashinii waan qabaattan qofaaf otoo hin taane ulaagaa guutuu qabdu jechuudha. Egaati guyyaa irraa kan waliin ilaallu barataan takka meedisinii join gochuuf ulaagaa akkamii guutuu qaba kan jedhu tokko lamaan waliin ilaalla. Inni jalqabaa paashinii qabaachuu qabdu. Paashin jechuun fedhii guddaa qabaachuu qabdu jechuudha. Barumsi kun barumsa nuffisiisaa waggaa dheeraa kan fudhatuu fi barumsa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf seentanii booddee paashinii otoo hin qabaatin dhiibbaa namaan dhiibbaa maatiin yoo seentan booddee itti gaabbuu waan dandeessaniif jalqaba irratti paashinii qabaachuu qabu. Paashinii yoo qabaattan namni takka fedha yoo qabaate wanna barbaade kamiyyuu galmaan ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf paashinii qabaachuu qabdu. Paashinii taansee ulaagaa inni lammaffaan ni gaafatu. Namni takka meedisinii join gochuuf barataa naachuraal saayinsii ta'uu qaba. Kutaa 10 eegga fixxaniin booddee naachuraal saayinsii galuu qabdu. Naachuraal saayinsii galtanii eegga 12 fixxaniin booddee intiraansii keessan fudhattanii gara yuunivarsiitii dhuftu. Yuunivarsiitii irratti egaa intiraansiin keessan persentii 20 irraa ilaalama. COC'n persentii 30 irraa ilaalama. GPA'n isin common course irratti immoo eegga yuunivarsiitii seentanii simistera jalqabaa irratti GPA isin hojjettan immoo persentii 50 irraa ilaalama. Kun egaa walitti ida'amee persentii 100 irraa ilaalameetu hiriyoota keessan waliin dorgomtan barattoota waliin dorgomtan sanaan avreejiin ilaalameetu gara dipaartimentii kana join gootu jechuudha. Iddoo tokkotti immoo yuunivarsiitii tokkotti immoo kallattiimaan GPA keessan yuunivarsiitiitti hojjettanii fi intiraansii keessan walitti dabalanii COC utuu hin kennin yuunivarsiitiin fudhatanillee ni jiru jechuudha. Innaa egaa walumaa galatti dipaartimentii kana join gochuudhaaf GPA intiraansii akkasumallee COC'n walitti ida'ameeti jechuudha. Egaa dipaartimentii kana seentanii booddee maal ka jedhu waliin ilaalla. Common course gara barattanii booddee pre-med waan jedhamu barattu. Pre-med keessa egaa koorsiin fayyaa hin jiru. Akkasumattiin koorsii kan akka organic chemistry, anthropology, emerging technology wantoota akkas jedhamanii koorsii akkasii fudhattu jechuudha. Koorsii akkasii eegga fudhattanii booddee introduction to medicine ka jedhamu waggaa lammaffaa eegaltu. Koorsii meedisinii keessatti fudhatamu hundasaa introduction highlight isaa ilaaltu jechuudha. Highlight isaa semestera tokkoof isaa ol erga ilaaltanii booddee gara PC2 tti dabartu jechuudha. PC1 kan jedhamu kun introduction to medicine of keessatti qabata jechuudha. San booddee PC1 eegga fixxanii booddee PC2 irratti dabartu. PC2 irratti sisteemota jiran
hundumaa tokko lamaan ilaaltu jechuudha. Sisteema GIT, Central Nervous System, Respiratory System, Renal System, Reproductive System jettanii sisteemaan qaama namaa kana qoqqoodanii barattu jechuudha. Eegga tiyoorii isaa barattanii booddee PC1 PC2 kana eegga fixxanii booddee kun almost hanga waggaa 3 hanga waggaa 4 isinitti fudhata. Tiyooriin eegga wanta kana barattanii fixxanii booddee qualification exam isinii kennama jechuudha. Qualification exam kun oral exam fi written exam qaba. Oral exam university adda addaa irraa dhufaniituti isin qoru jechuudha. University adda addaa irraa walitti qabamanii dhufaniituti barsiisonni medicine barattoota medicine barsiisan kun isin qoru jechuudha. Eegga isa qoramtanii dabartanii booddee writtenis hin jira jechuudha. Waan hanga PC1 PC2 waggaa 4 kana waan barattan waggaa 3 4 hanga 4 kana waan barattan keessa qoramtaniitu gara C1 kan jedhamutti yookiis klinikaalii kan jedhamutti dabartu jechuudha. Jalqabatti gaa PC1 PC2 jechaan ture. PC1 PC2 maal ka jedhu yoo gaaffisnitti ta'ee fi pre-clinical yookiis pre-clerkship jedhama jechuudha. C1 jechuun immoo clinical yirii yookiis immoo patient based ukkufataa wajjiniin ukkufata tiyoorii otoo hin taane ukkufataa qabatamaa biratti teessanii kan isin barattanidha jechuudha. Barumsi medicine gaa baay'ee kan nama nuffisiisudha dadhabsiisudha akkuma beekamu danda'uu qabdu jechuudha. Baay'ee waan isin dhibee isin hin dhibne maatiin isin hin hubatanii yoom eebbifamtaa maal taataa jedhu egaa baay'ee nama dhiba wantoota kana beektanii seenuu qabdu jechuudha. Gaafa maatiin nu gaafatan amma fakkeenyaaf almost waggaa 6 gara waggaa 6ti ijoolleen namni jiniin dhufne hundumtuu eebbifamanii ba'anii warri nu dudduuba eebbifamanii ba'anii maatiin yoom eebbifamtaa bakka ammoo eebbifamuuf geera jettanii mati ofirraa geggeessitu malee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa siwanii kana seentanii clinical yirii siwanii kana barattanii siwanii egaa dabartanii booddee C2 kan jedhamu clinical year 2 barattu. Clinical year 2 kana egaa barattanii booddee internship isa dhuma waggaan dhuma internship dha jechuudha. Egaa barumsa medicine walumaa galatti gara waggaa 7 walakkaa hanga waggaa 8 fudhachuu danda'u. Phaawulos Hospitaalii fi Addis Ababa Xiquur Anbassaa hanga waggaa 6 midhaanitti kan xumuran ni jiru. Garuu baay'een isaa waggaa 7 walakkaa kana fudhataa jechuudha. Egaati waggaan dhumaa isinii kaffalamaatti yuunivarsiitii irraa barattan sana keessatti hospitaala irraa barattan sana keessatti tajaajila kennitu jechuudha. To'annoo dookteroota siineenotaa jala taatanii jechuudha. Isinii kaffalamaa hanga damoozii 15,000 wayii isinii kaffalamaa 14,000 tuqaan namiidha. 14,000 wayii hanga 15,000 isinii kaffalamaa jechuudha. Sanaanaasitti garuu guggubachaa baatu jechuudha. Barumsi baay'ee hammaataadha. Waan hedduutu jira jechuudha. Eegga eebbifamtanii waggaa kana hundumaa barattanii eegga baatanii booddee C1 C2 kan jedhamu kana eegga barattanii xumurtanii booddee internship isa jedhamu kana seenuudhaafi ammallee qualification exam fi written exam isin gaafata jechuudha. Written exam fi qualification exam kana erga dabartanii booddee Doctora jedhamtanii waamamtu jechuudha. San booddee hospitaala irraa barattan sana keessatti tajaajila kennuu jalqabdu. Tajaajila kennuu erga eegaltanii booddee kaffaltiin isinii kaffalamaa jechuudha. San booddee erga internship kana xumurtanii booddee akkuma barataa kamii exitiin fudhattu, COC'n fudhattu. San booddee ramadamtu waggaa 2 eegga hojjettanii booddee hanga waggaa 2 eegga hojjettanii booddee specialized gootu jechuudha. Specialist yaala baqaqsanii yaaluu irratti yookiin sarjerii irratti sarjiin ta'uu dandeessu, peediatrician ta'uu dandeessu dhimma ijoollee irratti akkasuma internistii ta'uu dandeessu akkas jechuun dhimma dhibee keessoo wajjin kan wal qabatu akkasumallee gaayinaakooloojii irratti specialize gochuu dandeessu dhimma dubartoota ulfaa fi da'umsaa midhaanii wajjin kan wal qabatu jechuudha. Kana booddee gaasiinerii eegga taataniin booddee warba sub speciality hojjechuu dandeessu. Ennaa gabaabumatti waa'een departmentii medicine kana fakkaata hanga ta'e highlight isaa yaada hintii jiru sin keessa kaa'u yaaleen jira. Waan gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate wanni hafe kan biraa yoo jiraate immoo koomentii keessatti na beeksisaa. Amma ammaatti na wajjiniin turtanii immoo subscribe kan hin goone yoo jiraattan subscribe gochuun adaraa keessan maatii akka taatan isin gaafadha. Waan gootaniif guddaa galatooma.